buusuudhaaf deeggarsa taasisuu kan itti fufu ta'uu mirkaneessanii jiru. Dhaabbata mootummaa gamtoomaniitti ammoo komishiiniin idil-addunyaa gareen ogeessota mirga namummaa mootummaan Itoophiyaa hojii seera kabachiisuu isaatiin tarkaanfii walgituu akka fudhatuuf yaadachiisee jira. Komishiinichi kaabalixa biyyattii keessattuu tasgabbii dhabiinsi naannoo Amaaraa keessa na yaaddeessee jira kan jedhe yoo ta'u, tarkaanfiin seera kabachiisuudhaaf fudhatamu garuu ammoo kan walgituu akka ta'u gaafatee jira. Rakkoo nageenya naannoo Amaaraa keessatti mudate to'achuudhaaf dandeettii mootummaa naannichaatii ol ta'uun jiddu galumsi mootummaa federaalaa gaafatamuunsaa ni yaadatama. Kana hordofuunis haalicha to'achuudhaaf manni maree ministeerotaa labsii yeroo muddama labsuusaa ammoo kan yaadachiise komishiinichi ibsasaa baaseen ammoo labsiiwwan yeroo muddamaa kanaan dura hojiirra oolfaman keessatti sarbamni mirga namummaa mudachuu hubatamee ture jechuudhaanis dubbatee jira. Kanaafuu mootummaan haaluma waliigaltee mirga siviilii siyaasaa idil-addunyaa keewwata 4tti wayitii labsii yeroo muddamaa kana hojiirra oolchutti adeemsa barbaachisaa gitaa fi adda baasanii loogiidhaan haleellaa raawwachuu dhiisuu hordofuu qabaatas jedhee jira. Mootummoota gamtoomanitti gareen ogeessota mirga namummaa qaamolee walitti bu'insa kana keessatti hirmaataa jiran hundinuu mirgoonni namummaa akka kabajamaniif walitti bu'insa dhaabuudhaan garaagarummaa isaanii karaa nagaatiin akka furaniif akka hojjetaniif gaafatee jira. Haaluma wal fakkaatuunis naannoo Amaaraa keessatti erga walitti bu'insi hidhattoota naannicha keessa socho'anii fi humnoota nageenya mootummaa jidduutti uumamuun gabaafamee booda dhaabbilee siyaasaa fi dhaabbileen amantaa biyya keessaa dhimmi kun ammoo karaa nagaatiin furamuu akka qabu waamicha taasisuun isaaniitis ni yaadatama. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo keessatti waraana mootummaa du'aa fi madoon adabee jiraachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo gandootaa fi magaalaa Muggii Guddittii keessatti tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhateen humna diinaa kan jedhuun raayyaa ittisa biyyattiidhaa du'aa fi madoodhaan adabee jiraachuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn lola har'aan tana taasiseen tarkaanfii jabduu fudhateen humna mootummaarraa 180 ol daaraa botora taasisee jira. Humni waraana mootummaa tarkaanfii aanaa Anfilloo keessatti irratti fudhatamaa jiru rifaatu hamtuu keessa seenuudhaan humna dabalataa fe'aa jiraachuun isaanii ammoo yeroo himamaa jirutti waraanni bilisummaa Oromoo WBOn daandii guddicha magaalaa Muggii geessuu hidhanii jiraachuun himamee jira. Torbee kana keessas waraanni bilisummaa Oromoo WBOn tarkaanfii jabduu godina Qeellam Wallaggaa keessatti kan fudhate yoo ta'u, gaafa wixataa fi ammoo kibxataa aanaa Sayyoo magaalattii fi naannoo isheetti ammoo lola hammaata gaggeesseen humna waraana mootummaarraa 200 ol barbadeessuun himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn lola guutuu Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiruun jiddu galeessa dabalatee akkasuma kibba Oromiyaa naannoo magaalaa Mooyyaaleetii fi Gujii Lixaattis ammoo tarkaanfii fudhateen injifannoo guddoo gonfatee jiraachuu kan beeksise. Akkasuma lixa Oromiyaattis tarkaanfii jajjabduu ofirraa qolachuu humnoota mootummaa irratti fudhachaa turee fi ammoo kan deebisee haleeluutiin humnoota mootummaa biyyaa maddanuu isaanii barbadeesse lafoota hedduu keessaa baase hidhannoowwan gurguddoos irraa booji'ee jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo WBOn beeksisee jira. Yeroo humnoota mootummaatii fi naannoo sadaffaa naannoo Amaaraa keessattis lolli guddaan gaggeeffamaa jiru kanatti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo WBOnis humnoota mootummaadhaa jiddu galeessa biyyattii naannoo Oromiyaa guddicha biyyattii keessatti kokkee qabaa jiraachuu kan beeksise. Lola guddaa walitti dhaabuudhaan torbee kana qofa keessa gaggeesseen humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad 3,000 olis hojiin ala godhee jiraachuu ajajaan WBO zoonii jiddu galeessaatis beeksisanii jiru. Waraanni Oromiyaa WBOn ammoo tarkaanfii fudhachaa jiru kanaan diina qolee raasaa akka jiruu fi mootummichas muddamsiisaa jiraachuu ajajoonni WBO zoonii giddu galeessaa kan beeksisan. Humni waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa tarkaanfii jabduu fudhateen deebisaa hamtuu humna mootummaa Abiyyi Ahmadiif laatee jiraachuu ammoo kan beeksisan. Humni mootummaa Abiyyi Ahmad jiddu galeessatti waraana bilisummaa Oromoodhaa tarkaanfii irratti fudhachuudhaaf sochii jajjabduu godhaa kan turan ammoo torbee darbe guutumattuu waraanni bilisummaa Oromoo WBOn zoonii giddu galeessaa tarkaanfii dursee fudhateen humnoota mootummaadhaa daandiilee gubbatti barbadeessuudhaan injifannoo gonfatee lola isaanii fashaleessee jiraachuus beeksisee jira.
magaalota naannoo Amaaraatti bana hidhattoonni fannoo Amaaraa lola bananitti mootummaan tarkaanfii fudhachuudhaan bilisa baasuu beeksise. Qajeelchi waliigalaa labsii yeroo muddamaa ibsa baasee Baardaarii fi Gondar dabalatee magaalota jahatti tajaajilli mootummaa akka eegalu balaliin xayyaaraa akka jalqabuu fi uggura sochii kaa'u ibsee jira. Magaalota kanneenitti gareen badiinsaa fannoo Amaaraa meeshaa akka lafa kaa'e harka kennuuf ammoo carraa kennameefitti waan hin fayyadaminiif tarkaanfiin irratti fudhatameera. Olaantummaan seeraas akka kabajamu tahee jira jedhee jira. Jiraattonni Gondarii fi Laallibalaa Rooyitarsii fi FP'tti dubbatan ammoo garuu humnoonni mootummaadha milishoota fannoo magaalota keessa moggatti baasus himanii jiru. Yeroo ammaan tana magaalonni garee saamtotarraa bilisa bahaniiru. Raajaan ittisa biyyaa fi qaamoleen seera kabachiisan kanneen hafan gubbatti ammoo tarkaanfii fudhataa akka jira mootummaan ibsee jira. Ibsa been magaalaa Finfinnee keessatti shakkamtoonni 14 to'annoo jala oolus ibsamee jira. Eenyu akka ta'an ammoo garuu hin ibsamne. Magaalonni jaha ibsaman Baardaar, Dabra Maarqos, Dabra Birhaan, Laallibalaa, Gondarii fi Shawaaroobiitiidha. Akkaatuma kanaan kamisa irraa eegale magaalota kanatti balaliin xayyaaraa akka eegalus ibsee jira. Magaalota humnoonni finxaaleeyyii keessaa baafamuu himaman kanneen keessa ammoo dirree xiyyaaraa kan qaban Baardaar, Gondarii fi Laallibalaadha. Guyyuma har'aan tanaatu balaliin xiyyaaraa akka jalqabeetu himamaa jira. Torbaan dura hidhattoonni fannoo dhukaasa bananiin balaliin gara Laallibalaa taasifamu danqamu jiraattonni ibsanii turan. Walitti bu'insii fi waldura dhaabbannaan humnoota mootummaa fi hidhattoota fannoo ammaatu ordofee torbee darbe ture. Manni maree ministeerota Itoophiyaa labsii muddamaa kan labse. Hidhataan fannoo ammoo Rooyitars Gondar irraa dubbise kanuma ragaabee lola jabaa ture. Raayyaan taankii fayyadame. Hidhattoonni keenya kan fannoo ammoo kilaashiniinkoofii qofa qaba ture jechuudhaan magaalaa keessaa akka baafamanis ragaabee jira. Jiraataan Laallibalaa FP'n dubbise ammoo fannoon magaalaa gadhiisee bosona seenee jira jechuudhaan magaalaa keessaa sochiin akka hin jirre himee jira. Lolli fannoon Amaaraa gaggeessaa ture guyyaa 3tti xumura argatee jira. Fannoon Amaaraa guyyaa 3 keessatti 4 kiiloo galuudhaaf ammoo yaalii godhus 4 kiiloo seenuun duratti ammoo lolichumayyuu guyyaa 4 illee lolus hin dandeenye. Humni finxaaleeyyii fannoo Amaaraa kun yeroo rukutamuusaa argetti ammoo magaalattii gadhiisee keessaa ba'uunis himamee jira. Magaalota gurguddoo naannoo Amaaraa keessaa ammoo humnoota raayyaa ittisa biyyattiidha. Kanaan dura mootummaan federaalaa ganan jechuudhaan himee fi akkasuma humna addaa naannoo Amaaraarraa mootummaa gananii fannootti dabalaman jechuudhaan hidhaa keessa buufaman gara 5,000tti siqan magaalattii erga cabsanii baasanii walumaan baqachuunis himamee jira. Humni fannoo kun ammoo lolicha kanarraa kan fayyadame jechuudhaan yeroo ammaan tana himamaa jiru. Humna mootummaan duraa hidhee akkasuma kan mootummaa ganan jechuudhaan bakkoota garagaraatti hidhaa keessa turan baafatee waliin bosonatti baqatee jira. Lolicharraa faayidaan biroo immoo kan argates tokkolleen hin jiru. Kisaaraa guddoo isarra geesse malee jechuudhaan keessa beektonninis himaa jiru. 4 kiiloo dabalatee lafoota hedduu dhuunfachuuf jira jechuudhaan ammoo warri kanaan dura dhaadate lola jalqabes otoo milkaa'in lolli isaan gaggeessaa turan fashalaa'ee jira. Hayyoonni warra Amaaraa ammoo otoo Oromiyaan cabsin akkamitti gara 4 kiiloo qajeeltan jechuudhaan ammoo kanneen fannoo komatanis jiraachuun himamee jira. Oromiyaa yoo cabxe malee gara 4 kiiloo deemuun nuuf hin mijjatu. Uummata Oromoo fi Oromiyaa cabsanii achiin booda ammoo 4 kiilootti tarkaanfachuutu barbaachisaadha. Ta'ullee ammoo tarkaanfii yeroo ammaan tana fudhatame kun kan dogongoraati jechuudhaan warrummaan Amaaraatu walafaan deebi'aa jiraachuunis himamaa jira. Kanneen mootummaa keessa ta'an shira adda addaa shiraa turanii fi akkasuma ammoo fannoo deeggaruudhaan mootummaa fonqolchanii 4 kiiloo ammoo galuudhaafis abjoochaa turan danuun isaanii Finfinneetti to'annoo mootummaa federaalaa jalaas oolanii jiru. Kanneen paarlamaadhaa fi akkasuma paartii Biltsiginnaa damee Amaaraatii fi bakkoota biroo keessatti aangoo gurguddoo qaban fannoo waliin ta'anii 4 kiiloo galuudhaaf ammoo yaalaa turan hundi isaaniitu karshallettis galanii jiru.